jalqabdanii jalqabeera. Ashama attam jirtanii kabajamtoota daawwattoota chaanaalii agartuu baga nagaan dhuftanii har'as akkuma yeroo kaanii oduu sunii qabannee dhufnee jirra. Oduu kan isinitti himus akkuma beektan anuma. Oduu jalqabaatti hin darba. Oduu meerre. Aadde Adaanech Abeebee itti aanaa kantiibaa magaalaa Finfinnee ta'uun erga muudamanii booda gammachuu itti dhaga'ame ibsuu fi biqiltuu dhaabanii jiru. Biqiltuu kanas yaadannoo Xilahuun Yaamii fi yaadannoo Xilaayee Waamii akka ta'uuf jechuu isaanii oduun saatalaayitii keenyaan dhaggeeffannee nuuf mirkaneessee jira. Biqiltuu dhaabbii boodas jiraattota magaalaa Finfinnee warra manni isaanii jara dulloome tokko tokkoof ijaaruuf mana ijaaruu fi utubaa mismaaraa fi madooshaa baatanii karaa 4 kiiloo darbuu isaanii quba qabna. Dhimma kanarrattis jiraattota Finfinnee tokko tokko akka hamachiisnetti muka dhaabuun gaariidha, mana ijaaruunis xuruudha, garuu nama dhaabutu dursa jechuun nutti himanii jiru. Oromoonis kan firaaf eeleen dhaabne Oromaaf eegee dhaabdi jechuudhaan gocha kana qeeqaniiru. Oduudhuma walqabateen injiinar Taakkalaa Uumaa itti gaafatamaa ministeera gaazii maanna'u ministeera albuudaa fi boba'aa ta'uun muudamanii jiru. Injiinar Taakkalaanis muudama kanaan kan gammadanii fi boba'aa kana sirriitti bobeessuu fi akka qophaa'an fuula isaaniirraa dubbisnee jirra. Injiinar Taakkalaan gita hojii kana irratti barumsa gahaa fi muuxannoo gahaa qabu jennee qorannoo gadi fageenyaan gochuuf yaalus fuula Facebook isaaniirraa waa'ee barnoota isaanii wanti dubbatu waan hin jirreef mirkaneeffachuu dadhabnee jirra. Itti afuufuunis dhiifama. Itti fuufuunis ministeera albuudaa duraanii irraa muuxannoo albuuduu fi bobeessuu fudhachuu fi waltajjii akka qopheessanii jiran agartuun quba qabdi. Dhimma kana akkamittiin ilaaltu jennee aktiivistota gaaffii dhiyeessineen ministeera ta'uuf shumatii fi muqatii malee uqatiin hin barbaachisu jechuun nuuf deebisaniiru. Daawwattoota chaanaalii agartuu gidduutti beeksisa qabnam nu hordofaa. Injiru beeksisni ittiin tanii dursitanii dhiifama dhaggeeffattoota keenya beeksisni injiru ittiin fooduu ko. Gargaarsa Ameerikaan ijaarsa Abbaayii fi kennitu doolaara miliyoona 130 dhaabuu ishee akkuma dhagahameen muummichi ministeera Itiyoophiyaa gara Ameerikaatti bilbiluun minna'u jechuun gaafachuu isaanii Doonaald Tiraamp waliin namni hojjetu tokko namatti hin himinaa jedhee nutti himee jira. Iccitii kana isinis dabarsitanii namatti akka hin himne adaraa isiniin jenna. Oduu itti aanu manni murtii olaanaa har'aa shakkamtoota irratti namoota ragaa bahan irraa ragaa dhaggeeffachuu eegalee jira. Haa ta'u malee namoonni maggaarajaa duuba taa'anii ragaa ba'uuf turan tokko tokko maggaarajaa nuti duuba teenye ragaa baanu fuula keenya dhoksus garuu sagalee keenya hin dhoksuu waan jedhaniif akkasumas maggaarajaan kun sanitaayizariitiin miicamee koronaarraa bilisa ta'uusaa waan hin mirkaneeffanneef jecha keenya hin kenninuu jechuun didanii jiru. Haala kana yaada keessa galchuun manni murtiis otoo fuulli isaanii fi sagaleen isaanii mul'atiin karaa feesbuukii chaat akka godhan heeyyamee jira. Kanaafis beellama itti aanutti feesbuukii fi waayifaayi akkasumas saatalaayitii mootummaan akka mijeessuuf jechuun manni murtii ajaja dabarseera. Egaa kabajamtoota daawwattoota chaanaalii agartuu oduu har'aaf qabannee dhufne kanuma oduu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaadhaan tura. Namoonni subscribe hanga yoona hin goone mana kanatti teessanii ilaalaa jirtan yoo jiraattan minna'u subscribe gochuun nama meeqa ajjeesee like share gochuun nama meeqa miidhee isiniin hin jedha. Amma sagantaa biraatii walitti deebinutti nagaadhaan tura. Gurdummaa dheedhaadhoos yoomin galaana cehee yoomin galaana cehee dabaaf jalliina kan kee
dabaaf jallinna kan kee yoomiin hojii keessee ahii sabbataan hitee garaa harmee dhiigni kee jigee ahii itti baadhee gabbaruus yoom kaanii irra naasikee. Yaadoddotii gammoojii dhakaraan si dooyate jiboolee abbaa kootii haala gaatu fooyate. Yaadoddotii gammoojii dhakaraan si dooyate jiboolee abbaa kootii haala gaatu fooyate. Abshir mirgi keetumaa jiboo boorataa gaara boorataa booree baasu siifuu garaa naara. Abshir mirgi keetumaa jiboo boorataa gaara boorataa booree baasu siifuu garaa naara. Ndeeboon kalee deebitee akka gootu beektatu yaabbaa burree shimalaa karra saasa mooyatu. Ndeeboon kalee deebitee akka gootu beektatu yaabbaa burree shimalaa karra saasa mooyatu. Ilma tansaawwan keenya kan duraan aannan baasu jabbis jalaa ajjeesan kophaasa yaadan daarsu. Ilma tansaawwan keenya kan duraan aannan baasu jabbis jalaa ajjeesan kophaasa yaadan daarsu. Elmite cimmise kaa namni raasu dhaabame tikee fadhee raase kaa namni baasu dhaabamaare. Boorataa booree baasu booreessaatu kaabame mekkam jettuun agumaa jaallan koo wabii biyyaa kaayyoon kee caphee nafuu qeerrotuu galmaan gaya. Mekkam jettuun agumaa jaallan koo wabii biyyaa kaayyoon kee caphee nafuu qeerrotuu galmaan gaya. Nkola'ee kormi guddaan silaaloowwan qajeelchu qaloo fi siisa qabnaa kan silaa jila galchu. Callaan duraa hafee girdii bubbeen dabarse dhaloonni seenaa baruu diina gubee hafarse. Jabbilee gola golaa haadamti shoo hidhaan qayya dhiiratii hidhaan siifuuf wareegaani. Seenaa facaasaa taree waggaa malee arganii sanuu kan jiru argaa kan du'e mee maarraga. Yaadoddotii gammoojii dhakaraan si dooyate jiboolee abbaa kootii haala gaatu fooyate. Yaadoddotii gammoojii dhakaraan si dooyate jiboolee abbaa kootii haala gaatu fooyate. Abshir mirgi keetumaa jiboo boorataa gaara boorataa booree baasu siifuu garaa naara. Abshir mirgi keetumaa jiboo boorataa gaara boorataa booree baasu siifuu garaa naara. Ndeeboon kalee deebitee akka gootu beektatu yaabbaa burree shimalaa karra saasa mooyatu. Ndeeboon kalee deebitee akka gootu beektatu yaabbaa burree shimalaa karra saasa mooyatu. Yaabbaa burree shimalaa karra saasa mooyatu. Yaabbaa burree shimalaa karra saasa mooyatu. Yaabbaa burree shimalaa karra saasa mooyatu.